Yooyyaa ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota qaqqaalii ilmaan Oromoodhaa kan sadarkaa idil addunyaatti argamtan nageenyi kiyya waan qadoonni irraa maddee iddoo isin jirtanitti isin argamu isin jechuu barbaada. Egaa akkuma beekame hawaasni Oromoo biyya Jarmanii fi ollaa Jarmanii jirtan haadha wabiidha. Haadha manaa artistii gooticha qaalii Oromoodhaa qaroo kenna. Haadha artistaa Haacaaluu haadha manaa artistaa Haacaaluu Hundeessaa simachuudhaaf qophooftanii jirtanii. Sagantaa kanarraa qophii kanarraa Oromoon tokko akka namne asumaan dhaamsa isiniif dabarsuu barbaada jechuudha. Sagantaa qophaa'u kanarratti simannaa isii simannoo irratti jechuudha. Hayyoonni Oromoodhaa, beektonni Oromoodhaa akkasumas artistoonni Oromoo bebbeekamoon qabsaa'onni kaleessa gameeyyii turan hundi isaanii kan irratti argaman ta'a. Kan akka hayyoota keessaa Dr. Awwalaloo irratti argama. Biyya Ingilaand irraa dhufee nujuutti argamuuf jira yeroo jalqabaatiif. Warra jenereeshinii bara 2015 keessattuu biyya Jarman kana bahara ceenee seenee keessaa yeroo jalqabaatiif Dr. Awwalaalootiin biyya Jarman magaalaa Nuurenberg furtirratti isaanii wal arguuf deemnaa jechuudha. Kanaaf duuti yookaan ajjechaan Haacaaluu akkam ture, Oromoo san dura maal ture, achi boodas hoo Oromoo maaltu mudate ka jedhudhaayis hayyuun kenna nuu xiinxalee kan ibsanuuf kennuu fi hubannoo kan nu qayyabachiisu ta'a jechuudha. Itti aansee akkasumas jechuudha. Jaarsoliin biyyaa, abbootiin amantaa, hawaasni qeerroo fi qarreen, dargaggoon hundi keessan akka qooda irraa fudhattan kan isiniif dabarsuu barbaadu artistoonni hangafoonni qabsaa'ota kaleessa turan kan akka gartee Hirphaa Gaanfureefaan, kan akka artist Haayiluu Kitaabaafaan, kan akka artist Muktaar Usmaan Sheekaafaa jechuudha. Irratti argamu biyya Norweerraa nu jidduutti argamuuf deeman jechuudha. Biyya Jarman keessaa immoo artist Gamtaa Bulloo Olaanaa fi Abdii Faddisiis artistoonni keenya qaqqaaliin biyyi Jarman qabdu isaanis nu jidduutti kan argaman ta'a. Kanaafuu dhufnee hawaasni Oromoodhaa imimmaan obboleettii teennaa tana hoo dandeenye waliin irraa qorrisiisnu isin jechuu barbaada. Faawundeeshinii Haacaaluu kana daranuu tinnisuu jabeessuu keessattis hammileedhaan yaadaan leeccalloodhaan waa cufan gargaarree dhugaa dubbachuudhaaf dubartii jabdu dubartii akka dhiiratti maqaan isaa hin dhabamin inni Haacaaluun hin badneen duune jechuu mul'isuudhaaf jechuu dhiira qixa utaaltee bakka hundatti dubartii argamtu dubartii kutannoo qabdu murannoo qabdu cichoomina qabduu fi kaayoo abbaan manaa ishii kaayoo abbaan warraa ishii irratti wareegame san dubartii galmaan gahuudhaaf halkanii guyyaa hojjechaa jirtu jechuudha. Akka silaa mootummaan yookaan sirni kun hamilee isii cabsisanitti odoo hamileen isii cabin xiqqaattoo guddattoo hawaasni Oromoo hamileedhaan cinaa dhaabbate ishee tana cinaa dhaabbachuudha qabna. Kanaaf xiqqaa guddaan Oromoodhaa hawaasni keenya achirratti argamnee waliin artistii teenya tana haadha artistii gooticha Haacaaluu Hundeessaa jechuudha. Haacaaluun wanni inni Oromoodhaaf ta'e himameen dhumu dubbatameen dhumu duuti isaa garuu du'a Oromoo mataa gaccabsite du'a onnee fi qalbii teenya hunda nu boochiste onnee keenya nu boochiste madaa yoomuu nu keessaan fayyine gumaan Haacaaluu ammallee hin baane jechuudha. Gumaan Haacaaluu kabahuun maqaa Haacaaluun akka maqaan isaa hin banne faawundeeshinii isaa ta'uu manneen barnootaa isaa ta'uuti dhaabbata gargaartota nama gargaaru gargaraa dhaabuudhaan maqaan isaa sun akka jiraatu kan godhu ammoo nuti uummata Oromoo bal'aa kan biyya keessa jiruu fi kan biyya alaa jiru jechuudha. Haacaaluun yoomuu onnee keenya keessa ni jiraata jechuudha. Galgala artiist Haacaaluun ajjeefame san hagam takka akka rifanne hagam takka dhugaa dubbachuu ardiin tun nu citte nuufi rabbii kaaliqatu nu beeka jechuudha. Kanaaf yeroo jalqabaatiif keessattuu erga artiist Haacaaluun du'ee booda haati wabiidha haati manaa Haacaaluu Hundeessaadha. Faantuu Damissee yeroo jalqabaatiif biyya Jarmanii seenanii jiran jechuudha. Biyya Jarman seenanii jiran shamarran kennas dubartoonni kennas hamilee isiitti godhuudhaaf daranuu isii tana jajjabeessuudhaaf of qopheessaa bifa adda ta'een bifa adda ta'een akkasiin dhuftan yaamicha isiniif dabarsuu barbaada jechuudha. Kanaaf kaayoon artist Haacaaluu Hundeessaa irratti wareegame san galmaan gahuuf isiilleen halkanii guyyaa hojjechaa jirti. Nutis isii cinaa dhaabbannee ishee tanas hamilee itti godhuu qabna isiniin jechuu barbaada. Guyyaa san artistoonni Oromoo jaallan qabsoo Haacaaluu kan turan artistoonni kenna irra isinii deebi'a. Hirphaa Gaanfuree, Haayiluu Kitaabaa, kan akka Muktaar Sheekaafaan hundi irratti argamuuf deemanii Jarman keessaas artistoonni irratti argamu. Hawaasni Oromoo bakkuma jirru walitti baane akkuma maqaa keenya amma dura qabnu sanitti
maqaa gaarii kennasaniin maaliif yeroo jalqabaatiif Jarmaniin turuu filatamte addunyaarraa ummata hawaasa jabaa hawaasa cimaa tokkummaa qabutu biyya Awurooppaa ardii biyyoota westanii kana keessa eessa yeroo jedhan biyya Jarmanii jechuudha. Hawaasa jaalalaa hawaasa gartee qabsootti isaa ta'uuti gammachuu isaa ta'uuti gaddatti wal jalaa nafne walirraa nafne qooda waan hunda wal mari'atee waliin qooda fudhatu waan ta'eef hawaasa kanas nagalatoonfadhaa hawaasa Oromoo biyya Jarman na jajjabeessaa isin jechuu barbaada. Kanatti aansee erga kana hagana ka jedhu taate waa'ee keessattuu dhimma araara marii walii galtee mootummaan gamtaa Afrikaadhaa qaama TPLF fi mootummaa Itoophiyaa jidduutti mallatteessan waa tokko lama sadii irraa osoo hin dubbanne irraan bu'u jedhee dhufe jechuudha. Inni jalqabaa inni qabxiin guddaan waliigalteen baay'ee barbaachisaadha baay'ee murteessaadha. Waliigaluun du'aa fi gaaga'ama hambisa du'a lubbuu namaa baraara jechuudha. Buqqa'iinsa baraara hiyyummaa baraara. Birmadummaa biyya tokkoo mirkaneessa. Gaaga'ama infileeshinii diinagdee dhufee fi rakkoo fi gadadoo hunda dhaabaa jechuudha. Jalqabaa waan hunda dura nagaa buusuudha. Wal mari'achuudha. Wal mari'atanii walii galanii odoo yaala wal jijjiiranii yaada san furuu danda'an Itoophiyaan har'a yaada namoota dhuunfaatiin sababa angootiin gaaga'ama siyaasaa hamaa keessaa bahuu hin dandeenye keessa seente kasaaraa diinagdee meeqaatan biyyattii san irra gahe lubbuun namoota kumaatammoota dhibbaatammoota lakkaa'amu dhumee biyya bishaan buute taa'ee nama galata isaaniif galchuullee nama isaan awwaaluu dhabanii reeffa ilmaan Itoophiyaa fi ilmaan Oromoollee allaattiin nyaattu argee turre jechuudha. Ajjeechaa jumlaa boolla takka keessatti namoota dhibbaatamootaan lakkaa'aman bakka takkatti ka awwaalanis argaas turre jechuudha. Lolaan odoo biyyi mo'attu jiraattee Raashatu Yuukireeniin mo'ata ture. Qaamni wal lolu lama afaan qawweetiin jaarraa 21ffaa keessaan akka Sa'aad Ismaa'ilitti qaamni injifatu ni jira jedhee hin yaadu. Namni Raashaa fi Yuukireen irraa waan baranne namni TPLF fi Abiyyi irraa waan baranne yoomuu waa barachuu hin dandeenyu jechuudha. Akkamittiin aan jedha. Sanuu warri TPLF uummanni miliyoona 5 hooggantoota kanarraa hooggantoonni Oromoodhaan maal baranna? Yoo tokkummaa akka uummata Tigraayitti qabaatte yoo wal jaallatte wal hammatte waliif abboomte harka wal qabatte waliif hoogganamte waliif ajajamte akka uummata Tigraay kanatti hin kabajamta. Hin tuffatamtu jechuudha. Hin tuffatamtu hin kabajamta mootummoonni addunyaas diinnis alagaanis firris si kabajee dirree Maqaleelal xayyaara fidanii kabajaan si fuudhanii biyya South Africa si geessanii mootummaa Itoophiyaa kaleessa juuntaa siin jechaa ture wajjin mootummaa kaleessa ashabaarii jedhee seera Yuusuf baasee inaqin mootummaa gartee kaleessa si xiqqeessaa ture si arrabsaa ture ka ummataan gartee jaarsa deemu xiqqaa guddaa dhaabbatee ka hundaan የቀንጅቦች ሰውቦሎች ማር ዋኒ ፋኖን አማራ ወገንቶኒ ወሮተ ነፍጠኛ ዳንኤል ክብረት ፋራ ኤገሊ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ፋራ ኤገሊ አክቲቪስቶት አማራ ራ ኤገሊ ወኒ ደጋን አረበ ጀደመ ከን ኡመተ ትግራይ ረቲ ኢናራሚን እንጅሩ የቹ ሀረገሩ ሞቱማን ኢትዮጵያ ወን ሲነጃይቡ መቃ ወሊገልተ ጁንታ ይመለተ ሲነ ወሊገልተ ሸባሪ ቴሮሪስቲ ማሊን እንጅሩ የቹ akka TPLF akka mootummaa ta'uu hin danda'an biyya tokko keessa mootummaan lama jiraachuu hin danda'u kanaaf akka TPLF akka paartiitti akka KFO'tti akka ABO'tti akka paartii mataa ofiif danda'e paartii mormituu tokkotti Abiyyi waan mormuuf maqaa TPLF fi mootummaa Itoophiyaati mootummaan Itoophiyaa okay mootummaadha akka mootummaati jechuudha warri TPLF ammoo naannoo isaanii keessatti uummata isaaniitiif maqaa hedduullee baafatanii turan maqaan isaanii sunis fudhatama arganne mootummaa naannoo Tigraay illee hin jedhamne jechuudha. Mootummaa naannoo Tigraay ta'uuf filannoo dimokiraatawaa fi ifa galeessaa fi guddi galeessa ta'e raawwattee mootummaan naannoo osoo hin ta'in mootummaan federaalaa Itoophiyaadhaa yoo beekamtii sii kenne mootummaa naannoo Tigraay jettee waliigaltee irratti walii mallatteessita ture jechuudha. Kana kan dhooggee maalidhaa waliigaltee kana kan dhooggee waliigaltee kana kan cabsee TPLF fi akka isaan waliigalaniif ka godhe
filannoon naannoo Tigraayitti gaggeeffame sun filannoo mootummaan Itoophiyaadhaa fi boordiin filannoo federaalaa mootummaan Itoophiyaadhaa hin beeknee fi beekamtii hin kennineef waan ta'eef maqaan isaanii dammoo kan mootummaan addunyaalleetti beeku kan biyyatti bulchaa turanis paartiin isaanii ammallee biyyattii sanii fi dhimma dantaa uummata Tigraay kan haasa'aa jiru paartii TPLF kan jedhu sanii waan ta'eef TPLF fi mootummaa Itoophiyaatu walii galee jechuudha. Waliigaltee kana keessatti kan bu'aa argatu eenyudha? Waliigaltee kana keessatti kan mo'atu eenyudha? Kan jedhuuf sanbooriif isinii dhiisa jechuudha. Dhugaa dubbachuuf jechoonni Jawaar Mohaammed barreesse qalamni isaa jechi afaan isarraa bahaa ture takka odoo lafan bu'in odoo takka xabin jedhin hundi isaa mana hidhaa jirus taatee jirti hardhas ta'aa jirti jechuudha. Kaleessa uummata Tigraay kana hin jilbiinsachiisna Tigraayummaa fi Tigraayin innaa xafaallan jedhanii hin balleessina jedhanii warri hundi deeman hardha akka Tigraay hin banne mootummoonni addunyaa ragaa baaniif jechuudha. Warri kaleessa እኛም የሚያስቸግሩን ትንሽ የትግራይ ህዝብ ነው እንጂ ሌላው ገለባ ጀደን ተፈተሰን አከሰከንታኒ ኡመን ትግራይ ገርሲሰ ጅረቹ ኡመን ትግራይ አካ አዱኞኒስ ኢሳን ደገቱ አብይስ ሀርከ ምጭረኒ አካ ኢኒ ኢሳን ደገው ከጎደ ቀዌ ቀበን ጥይት ቀበን ይለምቲ ከናቤካ ወራና ቀበን ለንጂ ወራና ቀበን ይለምቲ ከን ኢሳን ደገት ያርገተን ከን ኢሳን ከበደ ኡመተ ትግራይ ትወሩ ደንዳን kan garte droni ummata isan radasisu dandani bar dronu ko mas kom chaluko ajjecha lola ibidde ratti robusan hanga tokko bar saati murasa fi jutatu guyyota murasa fi jota fi satauti dasisu dandani jiran jechu ummatni kun tofta tarsimo beka jechu maltu kana san gosise tokkumma qabachu wal jallachu ilaalchi siyasa addadda isan giddu jiratus lola fedan qabatanis dursa Tigraayummaa fi Tigraaytu dursa Oromummaa fi akkuma Oromiyaa jennutti jechuudha. Lola feenee qabanne gaafa Oromiyaan jiraatte boru wajjinaa soo dandeenya. Har'a rakkoo nutti dhufe tana ammoo waloodhaan waliin ofirraa qolannaa jedhanii walii galan. ጻድቃን ገብረትንሳኤ har'a walii galtee sanirra jira ajajaan jeneraala nama mallas faa mafaqqala mangistiin irra godha jedhee goote jedhanii biyya isa baasan jechuudha. Nama kaampaanii industirii meeqa qabu Geetaachoo Raddaatti pellefiidha. Jarri kun lamaan xalaata diina kibriitaa fi cidii ummata kana lamatu garuu dhimma ajandaa Tigraay irratti garuu walitti dhufee waloon hojjetee waliin ta'ee ummata Tigraay baraaruuf walii galtee mootummaa Itoophiyaas bakka buufatan warri Tigraay bakka buufatan isaan qaama kana lamaan argan jechuudha. Qaamni lama ጻድቃን TPLF miti beeka. Geetaachoo Raddaa TPLFidha. Kana jechuun maalidha? Akka paartii Daawud Ibsaatii fi Dr. Maraaraati jechuudha. Yookaan akka Baqqala Garbaatii fi akka Jalbattee Urgeessaa fa'aa jechuudha. Jara kana lamitu uummanni naannoo miliyoonni 5 sun bakka buufattee itti amantee waliigalteen isin mallatteessitan waliigalteen isin waliigaltee waloo kennaati waliigaltee Tigraayummaa fi Tigraayin baraaruuti haala wasaalan jennee isin qeeballaati jedhanii eebbisanii gaggeessan jechuudha. Gaafa gaggeessanis kabajni itti godhamee suufa kaatanii zannatanii dirree san dhaqan jechuudha. Kabaja kana maaltu toora uummata Tigraay tokkummaa qabaachuu isaaniiti jechuudha. Isaan kanarraa hayyoonni Oromoodha jaarmoonni siyaasaa Oromoodha maal barattan maal irraa barnoota argachuuf jirtan namni kanarraa waan baranne maal barachuu danda'a. Kana yeroo isin jedhu tokko yeroo tokko ammoo deebi'ee keessa ilaalu artistaa Haacaaluun maal nun jedhe baay'inni rakkoodha jedhe baay'inna kana yoo maaneej gochuu hin dandeenye yoo kontirool gochuu to'achuu hin dandeenye taate baay'inni baay'ee rakkoodha malee akka baay'attu sanitti rakkinnis sitti baay'ata jechuudha. Yaada hiruu yoo dhaabne yaada facaasuu dhaabne Oromummaa fi Oromiyaa waan biraati miti ilaalcha amantaa feete qabaadhu kutaa kamirraa ganda kamirraa yuukottu garuu isii Oromummaa fi Oromiyaa jettu ta walitti nuyi tana irratti ejjannoo tokko odoo qabanne har'a uummanni keenya duroon hin tumamu jechuudha. Galgala kana Tigraay irraa duroon yeroo dhaabbattu Wallaggatti ammoo ibiddi roobaa jira jechuudha. Shawaa keessatti ibiddi roobaa jira jechuudha. Waliigaltee kana keessatti qabxiiwwan isaan kaa'an hedduudha. Biyya tokko keessa mootummaan lama jiraachuu hin danda'u. Mootummaan jiru mootummaa Itoophiyaati mootummaa tokko. Mootummaan tokko waan jiruuf warri TPLF akka hidhannoo hiikkatan san hiikkatan akka hidhannoo hidhatan san hiikkatan maaliif akka murteessan isaanii fi rabbi isaaniitu beeka isaanii fi mootummaa Itoophiyaa beeka jechuudha.
sadarkaa kanarra maaliif ga'uu danda'a jarri kun? Tokko mootummaan gara lamaan lolitti jira. Mootummaan Itoophiyaa asitti lolaa jira. Mootummaan Eertiraan achi lolatti oofaa jira jechuudha. Qaamni isaanii laaffachaa dargaggoonni akka baalatti harcaa deemanii jechuudha. Dargaggoonni amma naannoo Tigraay keessa hin jiran jedhee yaadan yoo namoota gurguddoo taate malee irra baay'ee dargaggoon guutuun isa dhumaa jira waraan itti dhume akkuma dargaggoon yoo wal bira simsiisne malee ka lammii Itoophiyaa qaama ka mootummaa bilchiginnaas ka isaanii gara yoo jara tokko Itoophiyaa shaniin tilmaamuu dandeettan. Tigraayin tokko dargaggeessotatu ka Itoophiyaa shan akka duutti lakkaa'uu qabdan. Ka jaraa qofaa miti kadhu dargaggoo Itoophiyaatu akka baalatti achitti harca'e. Dirree kana irratti waggoota lamaa kana darban kana keessa dargaggoon lubbuun namaa ba'ee fi dargaggoon achitti akka baalatti harca'e yoo lakkoofnee tilmaamne hagam ta'u akka danda'u tilmaamuun nama dhibu jechuudha. Kanaaf dhiibbaan gama gamaan irratti godhamuu irraa kan ka'e warri TPLFis uummata isaanii baraaruu dargaggoo baraaruu hawwalii baraaruu isa dhumaa murteessan jechuudha. Kana jechuun lola kanaan namni mo'ate hin jiru jechuudha. Namni mo'e hin jiru jechuudha. Mo'attee ka jedhamtu biyya tokko mootummoonni dhufanii araara isii buusoo osoo hin ta'in yookaan waliigaltee qaama sadaffaa osoo hin yaammatin yoo fakkeenyaaf TPLF akka dheengadda dhufte sanii Finfinnee seentee Abiyyi masaraa keessaa fuute TPLFin mo'attee jenna. Yoo ammoo amma biyya akkuma deeme kanatti magaalota amma kunoo Shiree Maaree Indasillaasee asiin qobboo maalli kana qabachaa ol ba'e kanatti Maqalee dhaqee hooggantoota Geetaachoo Raddaa fa'aa Dabratsiyoon fa'aa Tsaadqaanii fa'aa qabee mootummaa haaraa qaama haaraa naannoo Tigraay irratti diriirsee mootummaa haaraa dhaabe Abiyyi gaaf kana mo'atee jenna. Dhageettanii kanaaf qaamni lolaan afaan qawweetiin mo'u tokkollee hin jiraatu jechuudha. Jaarraa 21ffaa kana keessa natti mul'atu. Kan uummanni Tigraay tokkummaa fi waliigaltee akkasii qabu moo'in tateennaa maal jettan tateennaa nama irraa dubbachuu illee barbaadu illee tateennaa irraallee haasa'uu illee barbaadu. Maaliif teenna rakkoo hedduu qabdi. Sakaallaa hedduu qabdi. Bakka garagaratti fo'amtee jirti. Bakka bakkatti guduunfamtee jirti. Yaadni gargar faca'ee jira jechuudha. Ejjannoon akka uummata Tigraay san Oromoon hin qabdi kan jedhus gaafii of gaafachuu dandeettan jechuudha. Kanaaf inni jalqabaa uummanni Tigraay warri Tigraay Abiyyiin akeekkachiisan maali? Lachuu dhiibbaa walirratti godhanii jiran jechuudha. Abiyyis waan isaan amma dura hin fudhanne akka isaan fudhatan godhe. Wanni inni Abiyyi foosise isaan akka fudhatan godhe guddaan bilchiginnaadhaaf bu'aa qabu mootummaa Itoophiyaatiifis biyya saniifis bu'aa qabu tokko akka achirra barraa'ee jirutti dhiibbaa isaanirra ga'een ka ga'e Abiyyi gara Abiyyiin injifannoo gara Abiyyiin argame ka jedhee an dubbisee ilaalee naa gale warri Tigraay amma dura በትግራይ በቲዲኤፍ አንደራደርም መከታችን ነው ኩልቡ ከነ ጅረኛ ከና ጀቻ ቱረንሰን ሀራ ወራን ሱላ ከይከተ ሁምና አዳ ናኖ ትግራይ ተው ዮካን ሞቲኑ አካ ራያ ይተሰብየት ይመከሙ አኩመ ተውፍታ አመዱራ ወራን ቢሊሱማ ኦሮሞ ኤርትራ ራጋፋ ገሉጎደኞቹ ካን ጦላይ ነቀኒ ሱሚ ካን ማርጉረን ካን ቡሾፍቱ ካን ማለት ሆገንቶ ተሳኒ ከሳ አጀሰኒ ከሳ ፍጠኒ ከሳ ረሸነኒ አኩመ ወራን ቢሊሱማ ኦሮሞ ረት ደለገመ አክሳረ ደለገሙ ወሪቲ ፔለፍ ከነ ሉጫላ ሲርብ ይከን ገሩ ማለክ ከሳን አብደተን ወሊገልተንኩ ወሊገልተ ውጅቲ ከሙ ወንቲኩን የሮዳፍ ሀገሁም ነጉደተኒፍ ተኡ ደንዳ ጀቹን ነመጀቺ ሰማሊ ማል አብደተ ጀሪ አብይ አመነኒሞ አበደን ሞቱሞት አዱኛቲ ሚቲያረከ ከየቲ ኡመተ ትግራይቲ አካ ነቢያላ ኢሳን ኡመተ እስራኤል ተርገመቲ ኦዶ ነቢይ ይተርገመ ኡመተ ትግራይ ከና አብይን አመና አናቱ ይቲ አብይን አመና ሞቱማ ከሰኒ ሲንንቱቁ ዋተከ ሲንንጎዱ ጀደ ረቢን አከ ኢየሱስቱ አከ ነቢይ ሰቲ ነቢይ ተርገ ኡመኒ ትግራይ አክሰፕት ዋን ጎዶት ይፈካቱ ዋን ቀበሎነት ይፈካቱ ሀገ ትግራይን ሸኒጃ ጅሩት ልቡን ሂነመነ ነመከና ይቹ ከና ይቹ ከየማልዳ ወሊገልቴ ሰነለቲ ቶኮ ወጎተ ለማንከና ትግራይ እንኩቶፍተ ይርቲ ትግራይ ዳራ ብዬ ኛተ ይርቲ ይቹ ኢትዮጵያን ሰከስበት ለቹ ወልቀበተኒ ኩፋ ጅረን ማለ ቶኮ ወልከ ከቶኮ ኩፋ ጅሩ ለንጅሩ ይቹ ኢኒ ጀልቀባ ቡኡራሌ ሚሶማ ሀታተመቲ ሞቱማን ኢትዮጵያ ዴቢሱ ቡኡራሌ ሚሶማ ኬሳ ካካ ጌጅባ ከራ ጌጅባ ባለሊ ጠያራ ባንኪ በጀተ ሞቱማ ቴሌፎና ኢፋ ቢሻን ዋሲላ ሉቡን ኢልመነማ ቶኮ በርባዱ ቡኡራሌ ሚሶማ ያለ ገረገራ አርገቹ አተኡቲ በጀተ ሞቱማ ፌደራል አከናኑ ትግራይቲ
gadhiisuu qabu gadhiisuu baankiin dafee baankiin banamu tajaajilli telefoonaa kennamu tajaajila ifa argachuu tajaajila gartee baaburaa haa ta'uu geejjiba garagaraa argachuu haa ta'uuti wanni ilmi namaa argachuu qabu bu'uuraalee misoomaa jedhan hundi isaa haala duree tokko malee hatattamatti akka hojiitti hiikamu jedhan mootummaan Itoophiyaa ala wasaalan jedhee qeebalee jira jechuudha kanallee kunis isaaniifuu iyyuu injifannoodha kun injifannoo guddaadha har'a silaa akka barbaade abiyyi naannoo isaaniitti fannaca'u sun hin jiru jechuudha. Kana goosisanii jiran lubbuu uummata isaanii lammiilee isaanii baraaruudhaaf ila godhanii jiran. Kana caalaa yoo kadhabaman taate malee mootummaan Eertiraa achi dhiibaa jira mootummaan Itoophiyaa asii dhiibaa jira jechuudha. Jidduu kana lamaanitti rakkoon ammallee akka gammoojjitti deebi'anii saaratti deebi'anii ammallee biyya irraa batanii kaan sun jiraachuu dhabuun malla carraan akkasii hin jiru jedhaniiti har'a tarkaanfii kana fudhatan na fakkaata jechuudha. Maaliif kana isin jechuu danda'e? Warri TPLF-leen nuti mootummaa naannoo Tigraay qabanne akka barbaanne taana ka jedhan hin jiru. Abiyyilleen akka barbaadetti Tigraay torbaatti akka seeneen to'adhaa abbaa barbaade akka barbaade godhu hin jiru. Amma warri TPLF warri Tigraay lammiilee isaanii haga danda'an onnachiisanii jiran. Uummanni isaanii uummata akkam akka ta'e lammiilee Itoophiyaa dhalootaaf jenereeshiniidhaaf seenaa lafa kaawwanii jiranii jechuudha. Kaawun baala Tigraay man namni daafaraat ndammaachina akka namni takka itti bu'uu hin dandeenye kaleessis abbootiin isaanii seenaa dhalchisan san har'a dhaloota jiru kanas dhalchisanii jiran jechuudha. Maqaa isaanii kana biraandii maqaa ta'e namni maqaa isaanii sodaata antiqaa ta'een beekaa jiradha. Tigreen tokko Tigreen lama sadii oraalii gubbaa jiraate naate maanjus maal yoo jettu namni kenna fira ficha. Tigreen habbaa meeqatu Oromiyaa qabatee Itoophiyaa san guutuu qabatee bulche bara nuti xiqqoo ijoollee. Angkana sini mo sinumman narra dubbadda maaliif isinin jechuu barbaadan isaan akka keenna sagalin dhalatan onneen qabnu qaban akka keennatti walqixa jiranna garuu jarri maalidha maqaa isaaniitu nu sodaachise jechuudha amma bar yaa ummata Israa'el hagam takka addunyaatti akka sodaatamuun beekan biyyi maqaadha malee isaanis akkuma keejjaa sagalin dhalatan si gadin jiran si olilleen jiran ilma namaati walqixa garuu maan rabbi nuu kenne onnee walqixa nuu kennine qalbiillee walqixa nuun kennine walirra nu caalchisee akkuma quba kanatti nuuf kenne jechuudha. Kanaaf uummanni Tigraay gootonni isaanii hayyoonni isaanii walii abboomu walii ajajamu holola mootummaan Itoophiyaa dur oofaa ture sun marti hin jiru jechuudha. Gaafa kana jennu ammallee maali? Saqqaan gabateen saayifaan walitti TPLF fi fooqii gamoo gurguddaa fi manneen isaanii mootummaan Itoophiyaa TVdhaan garsiisee irraa guuratee jira. Kun hundi isaanii hin deebi'aaf yeroo kanutti. Kanallee qabadda. Hundi isaa harka micciiranii jiran mootummaa Itoophiyaa jechuudha. Harkan kennanne beeka. Kanaaf ummata Tigraay kanarraa maal barattanii? Oromoon hoo carraan Oromoo hoo maal ta'a? Oromoon akkamitti itti fufuu qaba? Carraan ummata Oromoo fakkeenyaaf keessattuu Shawaa Kaabaa, Shawaa Lixaa, ummanni Wallagga Afran akkam ta'uuf deema? Ilubbaaboo ummanni Gujii Boorana keessatti akkam ta'uuf deema? Maaliif har'a Oromoon tuffatame? Bar maqammaan waliigaltee kana keessatti drooniin naannoo Tigraay irraa haa dhaabbatu jedhanii barreessan malee drooniin naannoo Oromiyaa irraa dhaabbatu hin jenne yaa Oromoo yaa ummata kiyya ummanni bar Wallaggi qofti baay'inaan ummata Tigraay dabilinga Shawaa qofti ummata Tigraay dabilinga ummata miliyoona 10 godinni Oromiyaa tokko ummata miliyoona 8 7 ol 10 ol of keessaa qaba har'a garuu ummanni Tigraay Oromoo caala dhageettii argate durooni irraa dhaaban durooniin garuu Oromiyaa irraa haa dhaabbattu ka jedhu lolli Oromiyaa keessatti haa dhaabbatu ka jedhu sarara takka hin barreeffamne sarara takka dhimmi ajandaan faannoo keessa hin jiru faannoon isaan hin ilaallatu dhimmi abaa'oo waboo waraana bilisummaa Oromoo sararri takka achi keessa hin jiru waraanni bilisummaa Oromoo maqaan isaa achi keessatti hin dhaabne. Drooni Shawaa fi Wallagga tumaa jirtu maqaan ishee achi keessatti hin dhaabne. Lolli naannoo Tigraay jiru sees faayariin akka dhaabbatu waliigaltee gaafatan waliigaltee walii mallatteesse. Eenyu walii mallatteesse? TPLF fi mootummaa Itoophiyaati jechuudha. Abiyyi bilisiginnaa jechuudha. Mootummaa Itoophiyaa bulchaa jiru jechuudha. Nuti hoo Oromoo maaliif tuffatamne? Maaliif nama abbaa karaa sangaa gaafa cabaa nuun jedhu dhabne? Of gaafadhaa. Yaa Oromoo mee of deebi'aatee of gaafadhaa. Uummanni Tigraay
lola kanatti hin dhukkaay dhukkee walirraa kaasa mootummaa Itoophiyaa jiru dhukkee sangaan kunuu bara wallolee waladhee yeroo jedhu diqqoo jidduun dhaabbatee hafuura walii kennee enerjii fudhatee walitti deebi'aa jechuudha. Kanaaf Oromoon furmaata ka argachuu danda'u yoo walii gale qofa. Maal irratti? Nagaa irratti isaa ta'uuti. Karaa kamiinuu haa ta'uuti. Yoo walii gale qofa sirna kanallee mootummaa kanallee ofirraa fixuu danda'a. Antakka seenaa Oromoo keessatti seenaa jireenya Oromoo keessatti Oromoon kallattii afraniin haga rabbi Oromoo abbaa jedhamu uumee hagarraa sinii madhagaa yoo beeynallee dhageeffadha. Hagarraa akka gaafa Oromoon dhalateerra Oromoo ka walii galee tokkummaadhaan qabsaa'e bara 2015-16-17 achi as gamana never ever hin jiru. Harargeen adda dhumaa ture calii calonqorratti arsiin kophaa dhumaa ture. Gaafa Haile Sillaaseen Baaleetti leduu akkasumatti kophaa dhumaa turan. Gaafa Hararitti Amir Abdullahi leduu lamu akkasumatti kophaa dhumaa ture Oromoon. Yookaan murna tokkotu qabsaa. Jaarmiyaa siyaasaa tokko qofatu qabsaa. Garuu Oromoon addaddummaa jaarmiyaa siyaasaa polotikaa waa hunda lafa kaahee Oromummaa fi Oromiyaa tajaajiluu qabatee laala. Fakkeenya sanarraa fudhatanii Oromoo. Harka qullaa taankii fi baankii maqaleetti galche. Kana naa qabadda. Waaqoo guutuu jarrabba gadaafaa maal jedhama? Nuti qawween nu barbaachisu ummata kanatti laal naftanyaa walaa diina Oromootti qawwee dha'uun nu barbaachisu jedhan. Dullaan of keessaa yaafna jedhan. Dullaa jechuun ulee qabannee uleen of keessaa yaafna jedhan. Qawwee miti qawweetti dha'uun nu barbaachisu jedhan. Odoo Oromoon bakka takka dhaabbate tokkummaa walii galee bakka takka dhaabbatee fincaan Oromoo galaana ta'ee diina tana alagaa tana guutuu fuudhee xaragee dabarse jedhan. Dhugaa osoo Oromoon akkas kataatu taate garuu Oromoon uummata akkasiiti. Warra uummata tokkummaa akkasii qabu, uummata akkasii wal dhaga'u, uummata akkasii wal abbaamu. Si mala baaka'ee kanayyuu alaabaa lafa kaa'e siin jedhan akkam gootame uummata akkana. Uummata kanaa akka gaalaa gara duubaa deemee fincaan. Alaabaan teennaa sirraan tuqii siin jedha dhufe. Yeroo ati mataa walitti qabattee sirraa walii galle jettu. Har'allee nagaa labsa hayyoonni Oromoodha. Karaa amma hayyoonni Oromoo nagaa labsan kana anta Oromoon beeku TPLF itti dhuftee jirti jechuudha. Garuu Abiyyi TPLF tana gaafa fixe. Naa qabaddaa Oromoon dhiiga ba'uu taa'aa jechuudha. Naa qabaddaa sagalee itti jetan riikardu godhaa kaaddaa. Oromoon yoo dhiiga ba'uu hin taane naa qabaddaa. Maaliifii naan jedha. Mootummaan kun qaama hidhate bosona keessa deemee sodaattudha. Waraana akkasii leenjee dargaggoonni akkasii qabdullee qabu mootummaan kun. Mootummaan kun manneen barnootaa ijoollee xixiqqoo shamarran hawwalii jaarsolii fixuu bicha irratti mootummaa xiyyeeffate. Mootummaa uummata dallansiisu nama dallansiisuudhaan riikardii cabse jechuudha. Si naasisa si dallansiisa. Dhaqee waraana soquban uummata nagaa duroon hin fixa mootummaan kun dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf falli jiru maali? Malli jiru maali? Saadi isinitti himuu qabu isin ammoo warri silaa arra nuti jaarmiyaa siyaasaa Oromoo fi uummata Oromoo ganna. Alakkaa nama aktiivistii tokkotti nama tokkoon garuu waan nam mul'atuu fi waan beekuu fi waan fuulduratti dhufuu malu dubbachuun ammoo mirga guutuu qaba dimookiraasiidha jechuudha. Kana akkasiin jechuu barbaadeen maaliif? Yoo arra isin biyya keessaa fi biyya alatti Oromoo waliin galin mee jaarmiyaa siyaasaa Oromoo qabtu walii gal. Innaa isaattis mamma na isaatu loltoota qawwee miti akka raashaatti osoo hidhatte inda raashaa bitti tattaq na caattotaan kana naamani. Maaliif borsimatu deebi'ee wal dha'u ta'a jechuudha. Oromoo wal dhoote nu garsiifte bara. Maa waliin dhoofne? Ayfelloo fafaa waliin dhoofne maa argine bara. Ilmaanuma abbaa tokkoyyuu wal'aa turtee bara seenaa keessatti warroonni hin beekne baradha. Ilmaanuma abbaa tokko ganda tokko obboleeyyan garaa haadhaaf abbaa takka kun gamasii qawweedha kun gamanaa qawweedha. Ka kana godhu maali? Siyaasa Oromooti jechuudha. Siyaasni Oromoo amma mataa fi miila in qaba jedhee jiru. Kallattii kam akka deemu siin galu. Kallattii kamitti deemaa eenyutu hoogganaa jira. Namni qabsootaan fuudhee deemaa ni jiru. Nama uummata Oromoo biratti hunda Oromoo kutaa kamuu amantaa kamuu biratti fudhatama qabu. Namni kun ilaalcha siyaasarraa hagamte akka walaaba. Maaliif gaafa Jaawarfaan qabsoo hoogganaa turan hin beeyna. Jaawar miseensa jaarmiyaa siyaasaa kamiyyuu miti. Kanaaf uummanni Oromoo aksabtu godhee qebalee jechuudha. Odoo inni kaafaa ta'e kaawaa
kakamaan galchuufa jechuudha. Osoo kaawaa ta'e osoo jarmiyaa siyaasaa wayii tokko ta'e namni akkasitti jaawar jalatti masakamee deemeellee sila Oromolleen asiin ga'u ture. Maaliif waggaa 30 wayi biyya alaa kanatti humna jijjiiramaa kun marree kun kaawaa kun abaa'oo kun qaccaa kun marree harrallee Oromoo san keessaa hin baane. Oromoon boo'icha keessaa yoom akka ba'u ani hin beeku jechuudha. Annama tokko homaa isin godhuu hin danda'u. Homaallee fi godhuu hin danda'u lubbuma xiyya tanaafu. Kanaaf Oromoon tee itti yaaduu qabdaa jechuudha. Tee itti yaaduu qabda. Yoo tee tan itti yaaddee waan ta'uu fi waan malu kallattii kaayattee kan ittiin deemne taate akkuma uummanni naannoo uummanni Tigraay kun daaraa motoraa ta'ee biyyee nyaatisanitti uummanni Oromoos bor biyyee nyaatee ka dhumee lubbuun takka baate hin deebitu boratis diridirii akka hin jenne jechuudha. Kana booda diridirii hin jiru. Hoo biyyaa baqattee baatee tarte malee mootummaa kana wajjin hin jiru. Maaliif diridirii jedhee bardeen gadda galchee waraana marti nyaachisee summii nyaachisee kaan godhee dabarse jechuudha. Kanaaf warri Tigraay waliigaltee qaban, wal dhageeffatan, wal jala yaa'an, walii abbooman. Oromoon haga arkaana shanan kana guuttatutti yoomillee bilisa hin bahu. Haga Oromoon tokkummaa isaa jabeeffatutti. Haga Oromoon gartee walitti waanyuu dhiisutti. Haga Oromoo walitti waanyuu fi walitti naafu jechuudha. Haga Oromoo walii hogganamu, walii eemaramu, walii ajajamu hin goonetti Oromoo yoomillee bilisa hin bahu beeka. Oromoo yoo eenyu diinni kiyya adda baasee sirriitti hin barin yoomillee abadan. Oromoon ilaalcha siyaasaa addaddummaa garagaraa dhiisee Oromummaa fi Oromiyaan tiyya jedhee haada san jabeeffatee qabatetti Oromoon biyya sin qabatu ofis bilisa hin baasu. Yeroo takka bara Oromoon nama xiyyafitti dha'uu na fakkaatee namni xiyya dha'uu hin beekne xiyyafitti dha'a jedhan yeroo takka akkasaan fakkaatan. Nuyi silaa uummanni Oromoodhaa waliigallee tokkummaadhaan mataa walii qabatee biyya alaa kana keessattis waliigalteen turee dhufanii maal godhan xiyya takkaan bittinneessanii bira taranii jechuudha. Kanaaf Oromoon yaada hiruu dhaabaati. Oromoon akka sabatti waliigala. Jaarmaya siyaasaa Oromoo fi Oromiyaa fakkaatu jaarmaya jabaa Oromoon istiin laa'u qabdu. Kanallee beeka. Jaarmaya siyaasaa Oromoo fi Oromiyaa fakkaatu akka guddina keenyatti akka baay'ina keenyatti jaarmayni mataa ol qabachiisuu danda'u yoo dhalachaa jiraateen beeku garuu ka amma jiran dhagaa yoo walitti taruu taate malee yoo walirratti duuluu taate malee yoo gartee atiin wal xiqqeessu wal arrabsu wal salfachiisu hamilee wal cabsu luka wal qabanii wal xalafanii wal kuffisu yoo taate malee takkaan agarre jechuudha. Yoo ka dhalatu taate illee hin beenu jechuudha. Kanaaf uummanni keenya ilmaan Oromoodhaa warra Tigraay kanarraa waa baradhaa. Namni waan har'a ija isaatiin laayivii arguurraa waan baranne uummata akkam jedhee yaadan. Uummanni Tigraay ka akkana ta'uu danda'a. Gaafii uummata isaanillee dhageeffatanii uummata isaanirraa du'a hambisanii kanaafuyyuu waan ta'uu malu. Kana booda nulleen yoo ta'e mootummaan Itoophiyaayyuu waliigaltee jarri amma maal isin jedha warri gamtaa Awurooppaa fi mootummoonni Awurooppaallee mootummoonni addunyaa maal jedhaniin gaarantii isinii kennina jedhaniin. Gaarantii. Jarri maal murteessan amma kana booda kana caala deemuu hin dandeenyu. Asitti dhaabbachuu qabna. Yoo kana caala deemne uummata keenya dhaloota jenereeshiniin guutuun ni dhuma jechuudha. Namni biroo wal jiraachuu dhabu mala. Kanaafiyyuu nu amma umrii keenyallee deemee jirra. Dulloomnellee jirraati. Kana booda Abiyyuu akka barbaade nu haa nu godhuuti. Garuu Tigraay haa jiraattu. Jenereeshiniin kun haa jiraatu. Jedhallee murteessuu dandeetti jirtu maaltu beeka? Kanaaf lolaan qaamni moo'u hin jiru. Qaama wal lolu lamaan jidduutti ammoo lubbuu uummata nagayaa kumaataman lakkaa'amu akka badaa jiru argaa jirra jechuudha. Ija keenya laayivii argaa jirra jechuudha. Qaamni wal lolu lamaan jidduutti lubbuun nama hedduutu badaa jechuudha. Oromoon garuu odoo walii gale irraa bitachuu baate itti gurgurachuu baate Oromoon odoo balbalasaa qofa cufatee mana taa'e loluun isa barbaachisu balbala cufatee mana taa'e wallahi mootummaa san guyyaa takka akkanuma fuula irraa gara gallamu guyyaa takkatti mootummaan sun maraatee biyya san gadhiisee deemaa jechuudha. Garuu tarsiimoo dhabne akkamitti deemna karamiin deemna imaammata kamtu nu baasa Oromoon kan dhabe. Abbaa akkasitti Oromoo masakee deemu dhabe Oromoon.
namatti mammalee namatti hidhanii jette Oromoon. Hayyoonni keenya kaleessa dubbatan Jawaarfaan waan hedduu wanni Jawaar dubbate wanti arran ta'e hin jiru. Kanaaf falli jiru maali ka jedhu asan hojii kiyyaa miti warra Oromoo hoogganna jedhan isaanitti dhiisa. Ka gara jiru isaa ta'uuti ka magaalaa keessa jiru isaa ta'uuti. Maal Oromoodhaa lafaa qabdanii haga yoom Oromoon akkanatti itti fufaa yookaan qabsoo hidhannoo fi qabsoo paralaalii akkamii waliin oofna kanallee keessa hin jiran. Qabsoon karaa negaatii fi qabsoon hidhannoo yoo paralaal taatee waliin deemte sirna kamii miti mootummaa Afrikaa guutuu akka kennachiisuu danda'a. Garuu kiyya qofatu ta'a kallattii kanaan malee bilisummaa abadan hin jirtu jennaan kun uummata Tigraay irraa argaa jirra bara. Jaarraa 21ffaa keessa uummata taankii wata dhufe dhukaasaa deemuu beeku. Uummata wata dishqallee laawunchariillee meeshaa waraana ammayyaawaa ta'eyyuu misaa'ilallee rookeettillee asuma cifaa deemu jechuudha. Goliidhaa warra akkas leenjii qabuyyuu kun taa'ee xarabbeezaa zuuraa bakka loola dadhabnee jirra ifannee jirra uummata keenya kana caala ficciisnu jedhanii miti. Jedhanii bara. Keenya ammoo saniyyuu akka hin taaneef waraanni Itoophiyaa qabdu godina takkaa godinni lama keessatti hundumu. Garuu uummanni Oromoo bireeni Oromoo sammuu Oromoo gara tokkotti luuccessu. Yaada hiramee bittinnaa'e kana gama tokkotti fiduu Oromoo maaf dadhabe akkamitti hin dandeenye maaf danda'amuu dhabe wanni kun. Itti yaaddanii jirtanii wal mari'attanii jirtanii waliin haasoftanii jirtanii waliin hojjechuudhaaf qophooftanii jirtanii neebareeba. Hayyoonni Oromoodhaa akka itti aanaatti fa'aa gabbee kaampaanii gara qabee maluu kunoo akkana maarreessiin jedha namatti kaleessa hayyu jettuun achumaan dhabama cilee bishaan buute ta'a jechuudha. Akkamitti obboleessa firatti duula. Obboleessa firatti duulu kun wal cabsuu hamilee wal cabsuu luka wal jalaa fuudhuu daaraa wal godhuu wal laaffisuu daranuu gabrummaa lammii isatti uummata isatti dheeressuu taate jechuudha. Sila arra namni odoo obboleessi isaa yookaan akkas ta'u taate ayizoo jabaan obboleessi kiyya. Gorsiteetti dhiyaattee wanni kun akkam haalli kun akkam keessatti dubbii osoo fixachuu dandeettu gabbaatee peejii kaanseen miid awwanni Oromoo kun naan galuu dhiifama naa godhan of kolcha garuu warri Tigraay waliigaltee mootummaa Itoophiyaa wajjin godhan percentage 50-50 itti amananii waan san godhanii moo isaanummaan lamaanuu waliigaltee qaban. Waliigaltee warra TPLF wajjin mallattaa'e kana Daani'eel Kibratiin kalee akkasitti fokkoru sun fudhata. Biraanuu Naggaa fudhata. Warri faannoo Amaaraa hoo fudhata. Waliigaltee kanarrallee beeka. Waliigaltee warra TPLF mallattaa'e kanarratti daangaan Tigraay. Lafti faannoodhaan weeraramtes ni deebiti. Lafti faannoodhaan weeraramte umaraa walqaayitii maarree bakka lafti Tigraay bakka kaleessa jirtu sanitti deebiti jechuudha. Lafti Tigraay. Kana naa qabaddaa. Kana goosisuu nu bar gootummaadha bara. Chikaala kiyya bakkatti naa deebisii jechuun osoo loltee dadhabdee wal injifachuu dadhabdeemi chikaala kiyya bakka kiyya naa deebista eesii deebisa. Durani na dhabda eesii irra dhaaba. Baankii naa gadhiista eesii gadhiisa. Ifaa naa gadhiista eesii gadhiisa. Bishaan naa gadhiista eesii gadhiisa. Karaa bantaa xayyaarallee kajalallee sii bana. Bajeta mootummaa federaalaa naa gadhiifta eesii gadhiisa. Manneen yaalaa fi bakkeen garaagaraa kana waajjiraalee miti mootummaa federaalaa fi maarree maqalatti deebista waa hundayyuu godha. Ija addunyaa duratti walii mallatteessan jechuudha. Mootummaa Itoophiyaa waan jarri gaafatte hunda isinii godha jedhin. Mootummaan Itoophiyaa waan jarri kaleessa didaa turte takkallee goosisee jira jechuudha. Isin maali? Inni hiikkattanii jedhin. Mootummaan lama Itoophiyaa keessa jiraachuu hin danda'u. Miilitarii jiru kana ilaalaa bara. Waa wajjin ilaallu bara. Anaa miidha jedhe. Deemaatii pooyintii isaan irra walii mallatteessan laala. Qabxii ayitiin kana fakkaata. Shanaffaa ta'e jaafa torba fana fakkaate. Torba tuqaa tokko 2-3-4-5 jedhee qabxiiwwan mara hunda jala akkasitti ta'aa jira jechuudha. Deemaatii ilaalaatii dubbisa. Mootummaan lama jiraachuu hin danda'u. Mootummaan jiru mootummaa tokko mootummaa Itoophiyaati. Qaamni TDF kaleessa jedheef yaamu sun maal ta'a? Raayyaa ittisaa yookaan liyyuu ayilii naannoo Tigraay ta'a jechuudha. Yookaan poolisii federaalaa ta'uu danda'a jechuudha. Waliigaltee mallattaa'e kanarratti Isaayyaas akkam takka amanalleen gaafi. Isaayyaas Afwerqii ምን ያህል አክሰፕት ታደርጋል?
warri faannoo amaaraa kaleessa akkasitti minilik zamachaa fi jinnii maarra jedhee qurat balaw gifaaw balaw jedhee balaa buuse. warri kaleessa iristaachun no jecha alaabaa dhaabaa deeme sun arra alaabaan isaanii utachi buqqaatee chikalli gaddeebi'u maal abiyyiillee maal abdate isaan karaa gamda akka amansiifate waan kana ummata naannoo sin jiraatu wajjin diiskasiin godhee jira. bar bakki hidhannoo hiikkachuutun qabxii gubbaa haateettu malee har'a edana hiikkadhaa miti warri Tigraay kana beeka. warri Tigraay illee maali gaafa gaafiin jarri jedhan deebi'e. gaafa garantii qabaachuun isaanii mirkana gaafa chikalli isaanii buqqee sun bakkatti deebi'e. laal jarri akka Oromoo gowwaa miti abshaala jarri chikalli bakka irraa buqqee walqaa'ee sagade raayyaa qobboo asaboo kana hunda chikalli lafa Tigraay kaartaa isii wata deebisan humaraa qabatanillee gadhiisanii Tigraay guutumaan guututti ka Tigraay ta'u gaafa mirkaneessan hiikkatan. alabala zabar boojamtoota akka biyyi kumaatama miliyoonaan ofuusan ta'uuf deemanii jechuudha. kana isinii agalu kana jarru hin gootu naamana hin gootu kana jarri waliigalteen isaanii hiikkachuun hiikkanna. garuu gaafa wanti isaan jedhan daangaa kenna deebisu wanti isaan jedhan hundi gaafa ta'e qawwan dubbii macarrashaati tadhumaati inni hiikkatan jechuudha. gaafas hiikkatanii waliigaltee godhan waan hundayyuu bakka isaanitti deebisanii waraana isaanis luyyaayilii naannoo Tigraay isaanis qaama bulchiinsaa Tigraay keessa seenan jechuudha. qaama bulchiinsa Tigraay akka paartii tokkotti naannoo Tigraay bulchaa mootummaa federaalaa wajjin hojjetaa jechuudha. warra kaleessas nuti obboleeyyanii kaleessas waliin dhalanne wajjin guddanne wajjin jiraachaa turre obboleeyyan lama wal dhooftee harkaa walirraa buustellee jaartillee wal jala ilmoollee wal jala jeeftee wal araaramtii rarrarra singara poolitikaa kana sitti oofanii si amansiisan gaafa poolitikaa kana ammoo TV dhaanii illee jaarsoo TV sheekotii kana gayyaasanii Oromiyaa kana keessa deemanii kaleessas obboleeyyan kenna wal dhabne jarri walitti deebi'u waan gaariidha. TV amma propagandaan inni oofuu deemu naa qabadha. walaa ETV walaa Amaarree walaa miidiyaa Itoophiyaa guutu waan jarri haasa'uuf deeman naa qabadha. Junta yallam sheekna irra gabbee junta jedhu jiru warri kaleessa abbootiin amantaa kaleessa junta maarree jedhan hin jiru juntaan hin jiru. TPLFin mootummaa Itoophiyaa wajjin walii galuun lola waraanaa kana dhaabuun gaariidha. kaleessas wajjin jiraachaa turre maarree viidiyoo daqiiqaa 5 dhumne lolli Itoophiyaa lolli waggaa lama ba'ammis daqiiqaa viidiyoo yaalqaal mana ta'u Itoophiyaan biyya kanaati. kana naa qabadha. kana jaarsotii nama karra deemu ኢንተርቪው godhan TV irra gadhiisan ትላንትናም ወንድማማች ነበርን ዛሬም አብረን ነው የምንኖረው። ስለዚህ ወንድም ይጣላል መታረቅም ያለው ነው ግን ዋአቲ ጀቱ ከነ መራሲ እንገደኒ ብሬን ወሽ ጎደን TV ስትለለበኒ በቃ ሎል ኢትዮጵያ ከሰዳበተ ዶላር ወደ ላይ ይነሳል። የኑሮ ውድነቱ ይቀንሳል። የተዘጋው የአሜሪካ የአውሮፓ ዩኒየን በጀት ምናምን እንዳለ ዩሮ ፈንድ ምናምን ዶላር ይለቀቃል። በቃ ከነማ ሚደረት ላይ ጋር አጀንዳም አም ኢቲቪን OBNን አፋን ኦሮሞ ደለጉፍ ደሙና ላላ ጌታቸው ረዳባ አፋን ከበጃት ያመከነቡት ደብረ ጽዮን ኢለ ሽፍታ እንጀነኝ ነው መከነቡት ናቀበዳ እነ ጻርቃን ከውን ባላ ሽፍታ አይደሉ ከነቦራ ጻርቃን ፋ ሽፍታ ጀደመን ያመን ከነቦራ መቃ ኢሳኒ ከበጃሰኒ የተከበሩ አቶ ጌታቸው ረዳ ከመቀሌ መግለጫ በቃ ቲቪ ረዳበሰን ጌታቸው ረዳ ቲቪ ረቲ ተብሩታ አራ ጌታቸው ረዳ ለገበዳ ዮ ጌታቸው ረዳ ቲቪ ጉበት ነው ነገር ቲቪ ቶፓቲ ላላ ባ ወሊገልተ ሰነቲ ወሊገለ ጀረጀዳኒ ኢብሰ ኢሳኒስ ቲቪ ከሚገነን ቲቪ ትግራይ ከነኒ ከቲቪ ትግራይ ሞ ፉዳቴኑ ገርሲስ ኢቲቪን ገርሲሱታ ጻርቃን ፋለ ወተይራ ሳንጀቹ ከነ ቦደ ጀርለን በለው ግፋው ጅንሽ ወሮቤት ገነ እንጅሩ አብይለን ካሁን በኋላ የቀንጅቦች ጁንታ አሸባሪ ምናምን ብር እድድድ የለም። ካሁን በኋላ አንድን ሰው አንድ ቃል አንድ ስንዝር ማለፍ አይችልም። መስመረታክ ሀራ አብይ ነጂ ወሊ መለተስ ከጁንታ ጋር አይደለም የተፈራረመው ከሽፍታው ጋር አይደለም ከአሸባሪው ጋር ሳይሆን ከተከበረው ከቲፒኤልኤፍ ጋር የተፈራረመው የተከበረው ቲፒኤልኤፍ ማለት ስለንጀጂ ወር ባለታ አብይቱ ጀሪ ከበጀቦ ኡመተ ትግራይ ቲፒኤልኤፍ ጀሪ ያም አብይልን ጀሪ ለባ ጀሪ ሽፍታ ፋሺስቲ የለም ናተ ፋሺስቲ ምናምን ነገር ኩል የለም። አብይ በከምቲ ከነኒ ሞቱ የተከበሩ የኢትዮጵያ መንግስት ብልጽግና አብይ ጀሪሌ በከምቲ ወሊ ከነኒ ወሊ ፈረመን ቀለቦረንጅም ወንዲስ የሚደረብ እንተኒ በለለ ወራማ ገራነኛቱ ወራማ ዩቲዩብ ፊጂኒሽ ቀልጉን ጉቱን ሲለመድሳኒ ጉጉ ከመጎጉ ምንጩ ይደርቃል
يوتيوب منامن أسيين جوجا قالوا بروباغندا كنا بود الناس نجرو كم بيتر يعني ربي جالس أو بإني ما في إيتي في إيجاجرنا وإيه واللي قال تكلمه يا تاكسي ويالا كنا يورا ويالا تاكسي كنا رجعنا ما نبي زارو جموتنا واقع جك فلسلونا شوفير تاكسي أو فلان قافتهم قطع بولان دلدلان شاكين كيسين جارس أبوتين كذا براتوني برسيسان هندي إسا وإيه واللي قال تتقرأ كنا را حاسو دما يشو قاف كنا جون تاي بالب هنجرم تي بلا في جدني أمن ناك مدا مالي جري جون تاي جدني أمن نمو واللي قال تمبر فرسكو ديجا بيبر هنجرو تي بلا بكرة تفررمو كنا نقول لك يسورمو مال تكما جالسين كنا توكم مانا ما أكله ساتي كبدو قامي كوكو كسيت شروع كيسي توتا شبار يدمني أرمو أما لا شبار ما تو أجر أجفا ماجر والله لازم وان أرمو كنا كو كنا نجات مالهم هذا نقعد بتشوف حاجة نتوك أمتك كتير لولا دابون دروني دابون بجت بكا كانت على أمتك يمشي سجدت بر أدوار كنا تجوا بر قوتهم ما دابر أدوار كنا تجوا أنما كرسيم تجوا أمتا ميلاني بتكوف دي دما وقالا ما بركات قوتي كرسيم تكات قوتي سنو توك أكو فاهم تيجي إرترال لك ترى دبلا أمنا كسي والله سو إرترال كسي كلا شو باتيو إسا جس كلا شو باتيو تيش أبي يمو شوارو بيتي سنو جيا ميكان تطير أنا سيدي تباتي كم بهاك نمني حر أبي يمبرار إسا جس لا لولكم يقولون درتي بري توبا في نافكا بري توبا تشال حرقرو نكفن دولار لا كتب لا برين إرترا تكك نكفن دولار ميكا جرا بريسا لا كوغاس دي دولار لي بريسا سيني باسا حركة توبا تي في كدولار لا لدو سمي في دتشي بجتا كودا ورانا أبي يكا جروتي لا إساياس نو ميافسو ديردن بيجتي كونا سينترا بيجي أكاسيتي كولافتي بيجا أمباتي قد تاتي على جيرانيا أمتا أما رأي أمتا في تاجر أيشو كراف أما مي يودن ديتن تورمو ترى دواي تقولا أما بيجي كتجراي ولا بيجرا كتجراي قاش الرسول جرا جرانو يتجراي سينكرس دمو وديت ناو ودو أوروميانو غافاس كلا تناس منا أكمل تانا فلي كنا مالي أمبن فلي أورومو كابدو مالي كنا بودا كان أجر ريبر وريوم نكابو وري تانكيو بوجيبر تانكيو تكوسا ديمو مرجع كنا experience كذي كمان لجي تقول كو نما ديما كان جيتو نملي له الكاب سوفي ميتي وراني كنا وراني بلسوم أورومو كباجا بودا كمان أمة أورومو تف كوفي ساجرا بيجسن كيس تجرو فلي جرو موتوما كروجين تكتاسون راكو كني سوبر كورموكون تقرأ سلو نحن بسيرت منو إسحاق لين أكا إسحاق دمي دوبالين وديبين لولو نجور غير دورت ديمو مالت نلوك غير دوبت اللي بابا كتنام دوبالو بس لولو نجور كينيا نلولتو سومالي نلولو ندندو موتومان سودان لين نلولو ندندو نوتي أدو وليغل لي كأويني ميتي دولا نفكي سيا سودان دينا يشو موتوما كنا وجين أنا مو أورمو عمل لي دعا موتوما كنا وجين أبايزو أبي ينما أبداً أنا بيجي نما أبي نبالي وراني بلسوما أورمو جرا ولي قلت بلتة سو كبا إنجرا تاتي قراية أنا رت أرجو جرا كلو قرأتي يشو وانتي سو نجرا ولا إنولو مالي في إسان اللي نما نبادن أصونا بيجي سنتي بيبر أك يسوسي تسمير أنا بيجي ربي ترجع أمتا هنا جن أمتا براتي هنا قال جري وان إسان تفكات أكمل تدواجا لابودن دينا برا وربي تمود لسيسن كوفا أما نملي وان برات كنا منا كراف تأورمو تكونا مدبتي تأورمو تركو باي ركو الرأي تفتمتي نمنا باك ناس ينجل ينجلو نمنا كأيزة طولي كنا جلس لك ينجلو نمنا دروني ردا باجري مغلق على ألوتام أفريقيا يونين هاكم الدنيا سنبيتو كان في تيمي سايبي وفي سبنو كان فلي أورمو مالتو كما كجلو أمو guyyaa biraallee deebineetti taasisuu dandeenya. Yaada keenya na barnu. Kagaruu malaa fi marillee kaa'u hooggantoota jaarmota siyaasaa Oromooti. Ani kiyya kanaan asumarratti xumura yeroo biraa badheennan deebinee wal agarraa dhimma mari'annaa isin jalaa bade
kana booda deebi'ee dhufa dhimmootuma garagaraatiif baduu danda'e nagaa keessa na jiraadha. Haati wabii Faantuu Damissee nu jidduutti biyya Jarman argamuu deemti. Akka achirratti argamtan akka achirraa lamni isin jechuu barbaada. Nagaa keessa na jiraadha. Galatooma.